Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa marii haala yerootiin deebi'eeti kan inni jiru. Mariin haala yeroo keenyaa kan inni irratti xiyyeeffatu filannoo waliigalaa biyyaalessaa marsaa torbaffaa barana gaggeeffamuudhaaf jiruu fi sanbata dhufus yookaas guyyaa boriidhaa galmee filattootaa eegalamu irratti kan xiyyeeffata. Hanga xumuraatti nu faana bu'aasiniin jenna. Ayyaana dheeressaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde. Marii keenya har'aa kan nuti irratti xiyyeeffannu keessumattuu barana egaa Itoophiyaan cidha guddaa tokkoof qophaa'aati kan isheen jirtu. Keessumattuu filannoo biyyaalessaa gaggeessuudhaaf filannoo biyyaalessaa akkaataa sagantaa qabameetti immoo gaggeessuudhaaf boordiin filannoo gabatee yeroo ifoomseeti kan inni jiru. Haala gabatee yerootiin galmeen kaadhimamtoota xumurameera natti fakkaata. Hanga amajjii tokko hanga guraandhala 28tti kan turedha. Guyyaa boriirraa jalqabee ammoo galmeen filattootaa akka eegaludha. Egaa cidha kanaaf murteessaan uummatadha. Kanaaf immoo galmeen filattootaa gaggeeffamuun murteessaadha. Galmeen kaadhimamtootaas gaggeeffamuun murteessaadha. Haala wal duraa duubaan yookaas sagantaa yeroo qabameefiitiin akka gaggeeffamuu fi sagantaan akkaataa sagantaa ba'eetiin galmeen filattootaa kun akka gaggeeffamudha. Kanaaf iyyuu hundumtuu qophiin filannoo gamanumaa jalqabameeti kan inni jiru bu'uura irraa jalqabee jechuudha. Kanaaf filannoo baranaa akkamitti ilaaltame keessumattuu filannoowwan marsaa ja'aaf gaggeeffamaniiti kan isaan jiranii. Marsaa torbaffaa kanaaf qophiilee taasifamaa jiran maal sitti fakkaata? Akkamitti ilaaltame? Hayyee akkuma ati kaastayyuu biyya keenya yeroo ammaa kana qophii guddaa irrattidha kan isheen argamtu. Filannoo jechuun egaa dhimma biyya ofii irratti murtoo ofii murteeffachuudhaaf yookaan immoo egeree biyyattii murteessuu kan danda'a kan jedhamu irratti murtoo ofii dabarsuudhaaf kan itti qophiin taasifamudha. Wanta akka salphaatti yookaan wanta akka laayyootti ilaalamu miti. Dhimma baay'ee murteessaa ta'edha egeree biyyattiifidha. Waggoottan ja'an darban egaa filannoo garaagaraa filannoowwan ja'a gaggeessiteeti kan isheen jirtu. Filannoowwan kana keessatti egaa wanti baratamu wanti irraa baratamu yookaan wanti barumsa ta'uu danda'u ni fudhatama jedhameetu amanama. Dogoggoroota waggoottan ja'an darban irraati barumsi guddaan argamuu danda'a. Filannoo bara kanaaf kan galtee ta'uu danda'u jechuudha. Boordiin filannoo biyyaalessaa biyyattii illee akkuma ibsaa ture filannoowwan darban irraati wantoota galtee ta'an fudhachuudhaan filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa bara kana haala fooyyee qabuun haala haqa qabeessa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa ta'een gaggeessuudhaaf qophii taasisaa turuu yeroo garaagaraatti ibsaa tureera. Filannoowwan darban irraati filannoo inni kun filannoo fooyya'aa gama haqa qabeessummaatiin dimokiraatawaa taasisuudhaan akkasumas hirmaannaa lammiileetiin illee fooyya'aa ta'a jedhee tan abdadha kanarraa yeroo ilaalamu jechuudha. Keessumattuu tuttuqxeetta irra caalaa isaa keessuma Itoophiyaan shaakala filannoo gaggeessuudhaan marsaa ja'aaf kan qabdudha. Marsaa ja'a kana keessatti wantoonni hedduun irraa baratamaniiti kan isaan jiran. Rakkoolee mudataa turan sun marsaa kanaatii fi bu'uura akka ta'udha kan inni argisiisu. Keessumattuu kanaan dura bifa tuttuqqii waraqaa of keessaa qabuunidha kan inni gaggeeffamaati ture. Inni baranaa kun immoo adda kan taasisu keessumattuu teekinooloojiiwwan garaagaraa hojiirra oolchuudhaaf akka karoorfamee turee fi sunis hojiirra oolaa akka jiru beeksisaati kan inni ture boordiin filannoodha. Kun ammoo caalaatti keessuma adeemsa filannoo muuxannoo sadarkaa idil addunyaatti jiru filannoowwan biyyoota garaagaraatti gaggeeffamaniin gaafa ilaaltu haalli itti fayyadama teekinooloojii isaanii fooyya'aati kan inni dhufaa jiru. Filannoowwan addunyaa irratti gaggeeffaman ama sadarkaa olaanaadhaan kan eegamu filannoo kan Ameerikaati irra caalaa. Maaliif teekinooloojiidha kan isaan fayyadamanii bal'aadhas biyyattiinis bal'oodha waan ta'eef sadarkaa teekinooloojii isaan filannoo irratti itti fayyadamanii biyyoota garaagaraatiif muuxannoo taati kan inni jiru. Itoophiyaan kana keessaa muuxannoo fudhachuu ni dandeessi jedhee yaada. Maaliif akkaataa
qophiin filannoodhaatti geggeeffamu keessumattuu sagantaalee biyyaalessaa lakkoofsa manaaf uummataatti aansee sagantaa olaanaadha kan jedhamee tilmaamni guddaan kennamuuf baajata olaanaa barbaachisu teekinooloojiiwwan garaagaraa baay'ina namootaa hirmaatanii hoggaa ilaaltu filannoon lakkoofsa manaaf uummataa yookaan sagantaa biyyaalessaa lakkoofsa manaaf uummataatti aanee sagantaa olaanaa sadarkaa biyyaalessaatti geggeeffamudha waan ta'eef qophiiwwan geggeeffaman kana salphisuudhaaf hirmaannaa namootaa yookaan hirmaachisummaa hojii kana fiixaan baasuudhaaf raawwii isaa milkeessuudhaaf hirmaannaan namootaa achi keessatti gaafa ilaaltu humna namaa hedduudha kan inni fayyadamu kan baajata olaanaadha kan inni fayyadamu sochiiwwan garaagaraa as keessatti geggeeffaman baajataaf humna namaatti dabalataan illee yaadaan wal falmii baay'eedha kan inni jiru maaliif gabaa yaadaati gabaa paartileen morkattootaa yaada isaanii gurgurachuudhaaf itti bahanidha sana yaada isaanii kan irraa bitu immoo uummatadha uummanni ammoo yaada isaanii kana irraa bituudhaaf haalli mijataan jiraachuu qaba haala mijataa kana uumuudhaaf immoo teekinooloojiitti fayyadamuun murteessaadha waan ta'eef boordiin filannoo biyyaalessaas teekinooloojiiwwan gamisaan yookaas gartokkeedhaan itti fayyadamuudhaaf akka jiru beeksisaatti kan inni ture kanaaf yeroo darbee paartilee morkattootaa irraa iyyafataatti kan inni ture galmeen kaadhimamtootaadha bifa teekinooloojiidhaan deeggarameen akka geggeeffame kaasaatti kan isaan turan sanattis gammadoo akka ta'edha kan isaan irraa calaqqisu kanaaf iyyuu filannoo bara kana adda kan taasisu teekinooloojiitti fayyadamuu wajjin wal qabatee haala addaatiinidha kan inni eegamu deebi'ees immoo morkiin yaadaa paartilee morkattootaas waltajjii isaa irratti yaadaan wal falman gabaa yaadaatti ba'uudhaan yaada isaanii uummatatti gurguruudhaan yerootti qophii garaagaraa taasisaa jiranidha waan ta'eef filannoo baranaa addanii taasisa jedheetan yaada kanaaf iyyuu irra caalaatti ammoo egaa uummanni filannoo kana keessatti murteessaadha uummanni bakka hin jirretti filannoo geggeessuun rakkisaadha waan ta'eef dhimma murteessaadha galmeen filattootaadha kanaaf iyyuu uummanni filannoo akkamitti hubataati kan inni jiru filannoo bara kanaa geggeeffamu kan bara waggoota shaniin geggeeffamu waan ta'eef marsaa 6 darban irraa wanti adda taasisu teekinooloojii fi akkaataa galmee akkaataa hojiirra oolmaa raawwii isaa addanii taasisa jenneeti kan inni jiru garuu qophiin uummataa maal fakkaata maal taajjabdamee odeeffannoowwan sooshaal miidiyaa irratti yookaas miidiyaalee hawaasummaa irratti tamsaafamanii fi odeeffannoo ba'aa jiran hoggaa ilaaltu maal taajjabda qophiin uummataa maal fakkaata qophaa'ummaan inni filannoo irratti hirmaachuudhaaf qabu maal jettan hayyee gara qophii uummataatti osoo hin ce'in dura teekinooloojii fayyadamuudhaan galmee kaadhimamtootaa fi miseensota filattoota galmeessuuf hojiin hojjetamaa jiru waan akka gaariitti ilaalamuu qabudha keessumaa biyyattiin yeroo ammaa diijitaal Itoophiyaa tarsiimoo diijitaal Itoophiyaa 2030 eegaluun ishee kan beekamudha kun immoo tajaajiloota kennaman gama diijitaalaadhaan saffisiisuu karoora qabatee kan socho'amaa jiru waan ta'eef kunillee tajaajila kana saffisiisuu keessatti qisaasama garaagaraa galmeen maanuwaaliidhaan geggeeffamuu fi karaa diijitaalaa geggeeffamu kun tokkoffaa qisaasama yeroollee kan qusatudha lammaffaa immoo qisaasama meeshaalee galmeedhaaf barbaachisan qusachuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef waan akka gaariitti ilaalamuu qabudha kanarra darbee immoo amanamummaadhuma guddisuu keessatti illee gahee mataasaa ni qabaata jedheen yaada gara qophii filattootaa yookaan immoo gama hawaasaan miira maaltu jira maal taajjabdee dhimma jedhu irratti gaaffii kaafteef akkuma beekamu filannoo marsaa 6ffaa kan bara 2013 gaggeeffame irratti illee hololli ka'aa turedha keessumaa nageenyi biyyattii filannoodhaaf amansiisaa miti waan ta'eef yeroo kanatti filannoo gaggeessuun barbaachisaa miti yaadonni jedhanillee yeroo sanatti ka'aa tureera
haa ta'u maleeti yeroo sanatti filannoon karaadhuma nagaadhaanidha kan bahamee uummanni sagalee isaa kennee karaa nagaadhaan gara qe'eesaatti deebi'uu kan danda'e. Yeroo ammaa kanas immoo wanti miidiyaa hawaasummaa irratti adeemsifamaa jiru waan kanarraa adda ta'e miti. Osoma ta'eyyuu immoo yeroo mara yaada wanta qajeelaa ta'e yookaan immoo haala mijataa qofa eeguunis immoo barbaachisaadha jedhee hin yaadu. Maaliif yeroo hundumaa haalli mijataan jiraachuu dhiisuu danda'a. Haalli mijataan immoo hin jiraata jedhanii immoo yaaduun immoo baay'ee ulfaatas. Kanaafuu haaluma jiru keessatti haala jiru sana fooyya'aa taasisuudhaaf hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Haalli nageenya biyyattii iddoo muraasa ta'etti yaaddessaa ta'uu mala. Haa ta'u malee filannoon immoo haala kanaan osoo hin danqamiin uummanni sagalee isaa baay'ee kennachuudha kan inni qabu. Maaliif filannoon tokkoffaa shaakala dimokiraasii yookaan immoo ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti illee qooda olaanaadha kan inni qabaatu. Uummanni sagalee isaa kennee mootummaa bakka na bu'a jedhu yookaan immoo bakka bu'aa isaa filatee ittiin tajaajilamuudha kan inni qabu malee haalli mijataan hin jiru filannoon hafee yookaan immoo filannoon hin barbaachisu jechuun shaakaluma ijaarsa sirna dimokiraasii taasifamaa jirullee hin danqa waan ta'eef haaluma argametti fayyadamamee sagaleen uummanni sagalee isaa yoo kenne shaakala dimokiraasii yookaan immoo ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti utubaadha ta'a. Hin deeggara waan ta'eef osoo amma haalli mijataan hin jiru kanaaf filannoon bara kanaa haa dheeratu yookaan immoo haa hafu jedhamee barteedhuma ta'uullee danda'a. Maaliif waggaa 5 kana yookaan waggaa 10 eegda akkuma kana osoo jedhu adeemsi yookaan shaakalli kun hafuu waan danda'uuf barbaachisaadha jedhee hin yaadu. Maaliif haaluma jiru keessatti mijataas haa ta'u mijachuu haa baatu. Wanti immoo haganatti yaaddessaan ni jiraata jedhee si yaadu. Maaliif haalli yeroo ammaa jiruu fi haalli filannoo darbe yookaan filannoo marsaa 6ffaatiin ture irraa fooyya'aa ta'a malee isa sana hin caala jedhee waan hin yaanneef darbuu hin qabu. Uummanni bahee nama isaaf ta'u nama yaada isaatti amane. Maaliif filannoo jechuun yookiin immoo filannoodhaaf namni dorgomu yaada isaa gabaatti baasee uummatatti gurgurata. Uummanni immoo kan na fayyada jedhu bitateetu itti fayyadama yookaan immoo filannoo isaa godhata waan ta'eef yeroodhuma isaa eegee osoo gaggeeffame uummannis immoo dammaqinaan haalli mijataa miti osoo hin jedhin osoo bahee filatee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sagantichi gaggeeffamuudhaaf murtaa'eeti kan inni itti deemamaatti jiru. Maaliif sagantaan kun waggaa 5 haa gaggeeffamu iyyuu malee keessumattuu seera kabajanii iyyuu gaggeessuun waan tokkodha. Maaliif haalli mijataan hin jiru yeroo hundumaa haala mijataa eegna taanaani wantoonni bifa heeraatiin yookaas mirgi lammiileen akka itti fayyadamaniif itti shaakalaniif heeraan kennameef suni laafataatti kan inni deemu. Mootummaanis hojiirra oolchu taanaan lammiileen mirga heeraan kennameef sana shaakaluu dhabuutti gaaffii kaasuu danda'u waan ta'eef sagantaan kun qabameeti bara kana akka gaggeeffamu keessumattuu yeroon filannoodhaa baatii caamsaa dhufu keessaa akka gaggeeffamu murtaa'eeti kan inni itti deemu. Kanaaf iyyuu bu'uurarra wantoonni hojiirra oolaa jiran ni jiru waan ta'eef wantoonni hojiirra ooluudhaaf sagantaan qabameef kunneeni keessumattuu kan itti kaastee shaakala ijaarsa biyyaa yookaas shaakala dimokiraasii kan mirga lammiileedhaaf kenname hojiirra oolchuuti hojii wal qabatee lammiileenis akka isaan mirga isaanii kana shaakalaa jiraatan gara fuulduraatti filannoon har'a gaggeeffamu kun rakkoo yookaas hanqina haa qabaatu iyyuu malee bor iftaan wanta hanqina har'a mul'atu bor dhabamsiisaa filannoo caalu gaggeessuudhaaf illee ni dandeessa waan ta'eef utuu filannoowwan marsaa 6 darban hin gaggeeffamne ta'eeti marsaan 7ffaan kun hin jiraatu.
Kanaafiyyuu wantoonni marsaa ja'an darban keessatti geggeeffamanii marsaa torbaffaa kana keessatti akka mul'annee fi hojjetamaatti kan inni jiru. Keessumattuu ibsa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irraa kan ba'aa jiru akkuma sila kaafne teekinooloojiitti fayyadamuutii wajjin wal qabatee keessumattuu dambiif qajeelfama naamusa filattootaatii fi naamusa kaa'amamtootaa fooyyessuutii wajjin wal qabatee seerota dhimma filannootii wajjin wal qabatan haala qabatamaa biyyattiitii fi haala qabatamaa addunyaa faana tarkaanfachiisuudhaa fi seerota fi damboota qajeelfamoota garaagaraa baasuudhaanii haala mijataa uumaati kan inni jiru. Kanaafiyyuu haala mijataa uumamu kanatti immoo kan fayyadamuu qabu uummatadha. Maaliif filannoo kana keessatti uummanni hin hirmaatu taanaanii filannoo jedhamuu hin danda'u hiikan qabu waan ta'eef filannoon tokkoffaa ijaarsa biyyaati, ijaarsa mootummaati. Uummatatu mootummaa anaaf ta'a, na jijjiiruu danda'a, biyya koos jijjiiruu danda'a, biyyas guddisuu danda'a kan jedhu itti amanee filachuu danda'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu uummanni qophii gahaa taasisuun barbaachisaadha. Tokko tokko sagantaa kana busheessuun ni jira. Gaafa wanti tokko sadarkaa biyyaalessaatti hojiirra ooluudhaaf jedhe gaafa jedhamu amaluma keenya nuuf ta'ee ciiga'uu yookaas fagootti balaaleffachuu jira. Garuu erga wanti sun darbee booddee gaabbii keessa seenuu jira waan ta'eef keessumattuu filannoowwan kanneen filannoo marsaawwan darbanii keessatti hin hirmaanne kanneen umuriin isaanii waggaa 18 ol hin taanedha kanaan dura ol taanedha kan hirmaataa ture kanneen waggaa umuriin isaanii waggaa 18 hin guunne hirmaachaati kan hirmaachaan turre marsaa ja'an darban keessatti jechuudha. Kanneen umuriin isaanii immoo filannoodhaaf ga'ee hirmaachuu danda'an marsaa torbaffaa kana carraa isaaniiti waan ta'eef itti fayyadamuu akka qaban kan akeekudha. Kanaafiyyuu qophiin isaan taasisuu qaban keessumattuu galmaa'uudhaan yeroo filannoo yeroo sagaleedha. Sagaleen isaanii gatii olaanaa waan qabuu fi sagalee isaaniitiin jijjiirama fiduu akka danda'an ijaarsa diimokiraasii biyyattii keessatti qooda isaanii ba'achaa akka jiranitti tilmaamu of herreganii anis diimokiraasii kana keessatti nan hirmaadha. Diimokiraasii biyyattiin tarkaanfachiistuu keessattis qooda koo nan baadha akka jechuuti waan ta'eef filannoo keessatti hirmaachuun lammiileedha murteessaadha. Gama kanaanis akkaataa kanaan of qopheessanii filannoo kana irratti hirmaachuun barbaachisaa ta'adha kan jiru. Keessumattuu marsaawwan darban keessatti beeksisa garaagaraatiin galmeewwan geggeeffaman illee akkaataa akkamiitiin akkaataa isaan itti geggeeffamaa turan hirmaannaan isaanii illee maal akka fakkaatu arguudhaaf carraa argadheetan ture marsaa ja'affaa irratti lammiileen dammaqinaanidha kan isaan ba'an. Kan marsaa torbaffaa kan immoo caalaatti kan marsaa ja'affaa sana caalee akka milkaa'uuf raawwiinsaas milkaa'aa akka ta'uuf diimokiraasummaan filannichaa haqa qabeessummaan isaa hirmaachisummaan isaa gama maraatiin iyyuu haalli mijataan uumamaatti kan inni jiru waan ta'eef gama kanaan lammiileen sammuu isaanii qophii gahaa dammaqinaan hirmaachuu akka barbaachisudha. Gama paartilee morkattootatiin illee kana keessatti qophiin isaan taasisan yaada isaanii lammiileedhaaf dhiyeessuun yeroo itti kakaasii yookaas duulli filannoodhaa geggeeffamuu jiru keessatti lammiileetti dhiyaatanii lammiilee wajjin mari'achuu yaada isaanii itti dhiyeessuu jijjiirama biyyattiitiif akkaataa kamiin akkaataa hojjechuudhaaf karoorfatan waan haaraa biyyattiin barbaachisu guddina dinagdee gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin dhimmoota biyyattii ni guddisa jedhanii yaadan illee lammiileedhaaf dhiyeessuudhaanii ijaarsa biyyaa keessatti hirmaannaa gama isaanii taasisuu akka qaban gamanuma kan akeekudha. Caalaatti ammoo galmeen filattootaa xiyyeeffannaa marii keenyaas galmeen filattootaa guyyaa borii eegaluu irratti waan ta'eef filattoonni dammaqinaan akka ba'anii hirmaataniif maaltu isaan barbaachisa? Qajeelfamoonni garaagaraa ba'aati kan isaan jiran. Boordiin filannoo biyyaalessaas wantoota lammiilee barbaachisan baasaati kan inni jiru waan ta'eef dhimma kana na ilaallata jedhanii irra caalaa waraqaa eenyummaa qabaachuudhaan filannoo keessatti hirmaachuudhaaf yookaas galmaa'uudhaaf sanaaf iyyuu waraqaan eenyummaa isaanii kan mul'isu qabachuudhaan hirmaachuu akka qaban kan akeekudha. Caalaatti garuu dhimmoonni mirga heeraati wajjin wal qabatan filannoo ilaalchisee seeraanis kaa'ameeti kan inni jiru waan ta'eef mirga filuu fi filatamuu
seera yookaan seera mootummaa Federaala Dimokiraatawaa Rippaabilikaa Itoophiyaa lakkoofsa tokko muraa 1987 keewwata 38 jalatti lammiileen Itoophiyaa kamiyyuu bifaan sanyiin sablammummaan saalaan qooqaan amantiin siyaasaan yookaan ilaalcha biraatiin yookiin ejjennoo biraa irratti kan hundaa'e garaagarummaa otoo hin taasifamin mirga kanatti fayyadamuu yookaas shaakaluu akka qaban kan akeekuudha. Caalaatti bakka bu'oota kallattiif bilisaan filachuun dhimma bulchiinsa uummataa irratti hirmaachuu akka qaban illee kan akeekuudha. Umuriin isaanii 18 yeroo guututti seeraan filachuu akka danda'an kan akeekuudha. Heera kanaanii sadarkaa mootummaa kamittiyyuu filannoo yeroo yerootti adeemsifamutti filuu fi filatamuu filannichi hunduma kana hammate walqixxummaa hunda irratti kan hundaa'ee fi akkaataa kenna sagalee iccitii walabummaan kan kennu ta'uu akka qabullee kan akeekuudha waan ta'eef dhimmoonni kunneen loogii tokko malee walabummaadhaan filannoo kana irratti hirmaachuu akka qaban kan akeekuudha. Haa ta'uti lammiileedhaaf yookaas filattoonni seera akkamii yookaas ulaagaa akkamiitti isaan barbaachisa filannoodhaaf kan jedhutu kaasneeti. Hayyee akkuma keewwata kanarraa hubachuu dandeenyu gaa heerri mootummaa biyyattii lammii Itoophiyaa kan ta'e kamiyyuu umuriin isaa waggaa 18 ol kan ta'e saalaan amantaadhaan ilaalcha siyaasaatiin sabaan afaaniin osoo hin qoodamin namni kamiyyuu bakka bu'aa isaa filachuudhaan filannoo keessatti hirmaachuu yookaan immoo bulchiinsa uummataa keessatti hirmaachuudhaaf mirga guutuu kenneetu dhagaa kan hin jiru. Kana jechuun lammiin biyyattii umurii 18 kan ta'e yookaan immoo filannoo filuufis ta'e filatamuudhaaf gaheessa kan ta'e umurii 18 olii fi isaa ol kan ta'e 18 fi isaa ol kan ta'e filannoo keessatti hirmaachuudhaaf mirga guutuu akka inni qabu dhagaa kan inni kennee jiru. Kanaafuu uummanni yookaan lammiin biyyattii kamiyyuu filannoon nan ilaallatu yookaan immoo bu'aa maalii naa qaba osoo hin jedhin maaliif dhimma mataasaa irratti murteeffachaa jira waan ta'eef kallattiinis ta'e alkallattiidhaan bulchiinsa biyyattii irratti hirmaachuudhaaf yookaan immoo hirmaachaa jira waan ta'eef sagalee isaa baheeti kennuu dhagaa kan inni qabu. Kana jechuun namni umuriin isaa waggaa 18 ta'e jaallatees ta'e osoo hin jaallatiin sagalee kennuus ta'e sagalee kennuu dhiisuun murtoo dabarsuudha waan ta'eef murtoo abbaati waan ta'eef kennitees murtoo dabarsitaa kennuu yoo dhiistes sagalee yoo kennuu dhiistes illee sagalee kee sana yookiin murtoo sagalee kee gatii dhabsiisuudha waan ta'eef murtoo kenniteetta. Kana jechuun kan kenne yookaan kan bakka bu'aa isaa filate murtoo isaa sanatti itti gammadaadha yookaan immoo kallattiinis ta'e alkallattiidhaan bakka bu'aa uummataa ta'ee murtoo mataa isaa dabarseera. Kan sagalee isaa hin laanne sun immoo sagalee isaa gatii dhabsiise. Dhimma isaa irratti qaamni biraan akka inni murtoo isaa sana dabarsuuf taasisa waan ta'eef namni kamiyyuu filannoo kanarratti yoo hirmaate bu'aa qaba jedheetanidha kan inni yaadu. Maaliif filannes filachuu baannes gatii hin qabu jedhanii yaaduun gaarii miti waan ta'eef jaallannes otoo hin jaallatiinis dhimma keenya irratti namni biraan akka murteessu mirga dabarsinee kennina waan ta'eef filachuun baay'ee barbaachisaadha. Mirga kenname sanatti fayyadamuudhaaf shaakala taasisuudha jedhee yaadaan. Ragaalee barbaachisan tokko tokko tuntu tuqeeti. Keessumattuu ragaalee filattoota irraa eegaman maaliif boordiin filannoodhaa seera yookaas qajeelfama filannoon kun akka geggeeffamuu fi baasu of harkaatti kan inni qabu. Akkaataa seeraa fi qajeelfama baafame sanaatiin immoo lammiileenis ofitti fudhatanii
seera kanatti amananii akka hojiirra oolchanii fi wantoota barbaachisan hedduudha kan inni kaaseetii jiru. Keessumattuu waraqaa eenyummaa gandaa yookaan paaspoortiin akka barbaachisu kaayeeti kan inni jiru. Kana jechuun waraqaa eenyummaa lammii Itoophiyaa ta'uu kee, jiraataa naannawaa sanaa ta'uu kee, mootummaa biyyattiin hundeessuudhaaf filannoo kana gaggeessaa jirtu keessatti hirmaachuudhaaf mirga guutuu akka qabu qabaachuun lammii yookaas jiraataa ganda sanaa ta'uusaa kan argisiisu ta'uu akka qabudha. Seera kana keessatti kan eeramee jiru keessumattuu waraqaa eenyummaa gandaa yookaas paaspoortii yoo hin haaroffanne illee galmaa'uuf ni fayyadaa jedha. Yooma yeroon isaa irra darbeeyyuu akka galmaa'uudhaaf murteessaa ta'e garuu yeroo waraqaa eenyummaa sun itti haarofamuu qabu waggaa 5 caaleera yoo ta'e mirkaneessituu kan biraa dhiyeessuun akka barbaachisu illee ni eera. Dabalataanis waraqaa eenyummaa gandaa yookaas paaspoortii dhiyeessuun yoo hin danda'amne eeyyama konkolaachisummaa suuraan yeroo dhiyoo itti maxxanfamuun kenname, waraqaa ragaa jireenyaa, sanada loltummaa ittiin tajaajilan, waraqaa eenyummaa mana barumsaa, waraqaa eenyummaa hojjetaa ta'uu mirkaneessuu fi sanadoonni kana fakkaatan ragaalee filachuuf dandeessan jedhamanii kan fudhataman ta'udha kan inni akeeku. Haa ta'u malee ragaaleen kanneen yoo hin jiraanne illee raawwachiistota filannoo keessaa lama filaticha kan beekan yoo ta'e ragaa ba'iinsa raawwachiistootaan yookaan baadiyyaatti yoo ta'e haala karaa aadaa filaticha adda baasuun danda'amuun namoonni aadicha beekan lama walitti qabaa buufata filannoof ragaa kennuun qaboo yaa'ee qabamee raawwachiistonni buufata filannoo itti mallatteessanii galmeessuun ni raawwatamaadha kan inni jedhu. Umriin galmaa waggaa 18 ta'uusaa ragaan dhiyaatu yoo hin jiraannee fi shakkiin yoo jiraate miseensa hangafaa yookaan fira maatii galmaan yoo isaan hin jirre namoonni waa'ee galmaa sanaa beekan lama walitti qabaa buufata filannoo sanaaf ragaa kennaniin mirkaneessuun qaboo yaa'ee qabamee galmaa'uu ni danda'udha kan inni akeeku. Kana keessatti waan tokkodha kan inni keessumattuu filannoo kana irratti akka ati hirmaattuu fi wantoota haala mijataa miti jedhamanii eegaman illee akka haala mijataatti yeroo inni itti kaa'udha kan inni mul'isu. Maaliif waraqaan ragaa yookaas waraqaan eenyummaadhaa hin haaromfamne garuu waggaa 5 gad kan ta'e galmaa'uudhaaf akka fayyadu. Dabalataanis waraqaan ragaa kan konkolaachisummaa illee yoo san qabaanne illee raawwachiistota keessaa kan raawwachiistota galmee filattootaa jechuudha kan hin kan isa beekan yoonnaa ta'e raga ba'umsa isaaniitiin illee galmaa'uun akka danda'amudha kan inni akeeku. Wantoota haalli mijataan hin jiru jedhamanii filannoo kanarraa of qoqqobuu yookaas galmee isaarraa of qoqqobuurraa haalli mijataan kun uumamaa jira waan ta'eef daandiidha kan inni banu. Lammiileen akka isaan filannoo kana irratti hirmaatanii fi gumaacha olaanaadha kan inni taasisu waan ta'eef akkaataa kanaan seera haala mijataa baasuun isaallee filannoo kana irratti hirmaannaa lammiilee guddisuudhaa fi karra kan banudha. Ulaagaa kanarraa wanti hubannu akkuma atiyyuu kaaste namni filannoo filachuu barbaadu tokko sababa dhiyeessuun yookaan carraan sababa dhiyeessuusaa baay'ee dhiphaa ta'udha kan inni agarsiisu. Maaliif waraqaa eenyummaa gandaan qabu, waraqaan eenyummaa koo yeroon isaa irra darbeera jettee sababa kan dhiyeessiniif filmaatawwan hedduudha kan inni sii kaa'u. Waraqaa gandaa kan hin qabne paaspoortii kan hin qabne waraqaa eeyyama konkolaachisummaa isallee kan hin qabne barataa yoo ta'e umuriinsa waggaa 18 yoo ta'e waraqaa eeyyama barataa yookaan immoo ID kaardii barataa fayyadamtee kanarra darbee immoo hojjetaa mootummaa yoo taate waraqaa eeyyama hojjetaa ta'uu kee dhaabbata ta'e irraa yoo dhiyeessatte carraa filannoo filachuun kee baay'ee bal'aadha kan inni ta'u. Kana jechuun filannoo irraa hafuudhaaf sababa baay'ee dhiyeessuurra filmaatawwan kanneen yoo qabaatte yookaan immoo filmaatawwan kanneen hunda itti fayyadamtee filannoo filachuudhaaf yookaan filatamuudhaaf carraa bal'aa kan sii uumudha waan ta'eef ulaagaan kunillee lammiilee biyyattiif carraa gaariidha jedhee yaada. Kana darbee waraqaadhuma yoo dhabdee jiraataa gandaa taatee raga baatota 2 yoo dhiyeessuu dandeesse filannoo sana
filachuudhaaf mirga guutuu qabdaa jechuudha. Akka ulaagaa armaan olitti eerte kanneeniin. Kanaafuu ulaagaan kunillee filattoonni filannoo yookaan sagalee isaanii kennuudhaaf carraa bal'aa kan uumeefidha jedhee tan yaadaan. Filannoo kana caalaatti irratti hirmaatanii beekuudhaaf illee barbaachisaadha jedhee tan yaadan. Lammiileen kanaan dura hirmaachuu hin dandeenye illee carraan tarii waraqaa eenyummeessaa kan haaromfame tarii ulaagaansaa kanaan dura cufaa ta'uu danda'a. Garuu kan ammaa baname kuni kanaan dura kanneen irratti hirmaatanii beeknillee akka isaan gara filannoo kana irratti hirmaatanii fi kan saaqudha waan ta'eef dabalataanis ulaagaalee kanneen qofa malee raga ba'iinsa kennamu itti gaafatamaan buufata filannoo ni dhaggeeffata. Qaboo yaa'ii irrattis raawwachiistonni filannoo ni mallatteessu. Namoonni ganda buufanni filannoo keessatti hundaa'e keessa dhaabbiin yeroo dheeraaf jiraachuun isaanii sanadaan mirkanaa'ee 3 raga ba'iinsa kennaniin filataa sanada hin qabne adda baasuun yoo danda'ame adeemsichi qaboo yaa'ii boordii filannoo qopheesse irratti raawwachiistota buufata filannoon mallattaa'ee galmeessuun gaggeeffamuu ni danda'a. Waa'ee eenyummaa jiraataa ta'uu fi haala biraa filataa sanaa namni ragaa kamiyyuu kennu filattummaan kan galmaa'e yookaan dorgomaa kaadhimamaa yookaan bakka bu'aa kaadhimamaa sanaa kan hin taane ta'uu qabaa jedha. Ragaalee eeraman kunneen ulaagaa tokkoon eenyummaa filataa sanaa mirkaneessuu yoo dadhaban galmeessitoonni ulaagaalee tokko ol fayyadamuun ni mirkaneessuudha kan inni jedhu. Egaa kana keessatti filattoonni yookaas filattummaan kanneen galmaa'an yookaas kaadhimamaa kanneen ta'ani raga ba'iinsa kana keessatti fudhatama akka hin qabne garuu sana caalaatti ragaa tokkoon mirkaneessuu yoo danda'ame illee carraan filataadhaa yookaas filannoo kana irratti galmee gaggeeffamuu fi galmaa'uu akka danda'u kan akeekudha. Egaa ulaagaaleen kunneen kaa'amaniiti kan isaan jiran. Ulaagaaleen kunneen ammoo kanneen lammiileen akka isaan hin filanneef qoqqoban utuu hin taane hirmaannaan isaanii daran akka jabaatuuf kan carraa kennuu fi kan rabanuudha waan ta'eef lammiileen gamanumaaf qopheessuudhaan guyyaa boriiti kan inni eegalu. Baatii tokkoof turan natti fakkaata. Baatii kana keessatti galmeewwan gaggeeffaman irratti hirmaachuudhaan kanneen umuriin isaanii filannoodhaaf ga'ellee caalaatti filannoo kana irratti hirmaachuudhaan ijaarsa biyyattiin jalqabde ijaarsa diimokiraasii shaakala diimokiraasii aadaa siyaasaa kanaan dura turellee irratti hirmaachuudhaan qooda isaanii akka baataniif gumaacha olaanaadha kan inni kennu. Akkuma sila tuqxee turte sagalee tokkoon biyyadha kan itti ijaartu mootummaa mataa keetiiti kan mootummaa kan jedhamus uummataan waan ta'eef sana keessatti hirmaannaan taasistu qooda olaanaa siniyyuu ijaarsa biyyaa keessatti hirmaachaa akka jirtu akkasitti dhaga'amu kan taasisudha. Kanaaf iyyuu lammiileen qooda isaanii akka baatan gamanumaa ni dhaamna. Waan itti dabaltu yoo qabaatte. Hayyee waan hedduusaa kaasneerra keessumaa galmeen filattootaa akkuma kanaan dura jalqaba irratti kaasuuf yaalle gama teekinooloojiidhaan deeggarameetudha kan inni gaggeeffamu. Keessumaa buufataalee filannoo yoon dogoggoruu waadde 45 keessaa gara 17,000 kan ta'an keessatti teekinooloojiin deeggarameetu kan gaggeeffamu jedha. Kun immoo waan baay'ee jajjabeeffamuu qabuu fi waan jajamuu qabudha. Maaliif kun jalqabbiidha waan ta'eef wanta akka jalqabbiitti jajjabeeffamuu qabuu fi jajamuu qabudha. Buufataalee filannoo 45 keessaa akka yeroo jalqabaatiif buufataalee 17,000 keessatti teekinooloojiin deeggaramee gaggeeffamuun isaa baay'ee waan jajamuu qabudha. Kana keessatti egaa lammiileen qooda isaanii bahachuu qabu. Maaliif teekinooloojiidhaan galmeessuu kana keessatti illee ogeeyyii haga kana 17,000 jechuun yoo xiqqaate buufata filannoo tokko keessatti ogeessa tokko yoo ta'e iyyuu ogeeyyii 17,000tu galmeessa jechuudha. Kun immoo humna namaa damichaan leenji'ee horachuu keessatti illee waan akka gaariitti yookiin immoo
qooda olaanaa qabu waan ta'eef waan jajjabeeffamuu qabudha. Lammiileen immoo filannochi kan kooti jedhee maaliif mootummaa mataasaadha kan inni hundeessu sagalee inni kennutu mootummaa ta'a. Mootummaa jechuun karaa biraatiin uummatuma jechuudha. Waan ta'eef dammaqinaan hirmaachuu qaba, sagalee isaa kennuu qaba jedheen yaada. Ayyee galatoomii ayyaana keessumattuu egaa caamsaa 24 bara 2018 kan inni sagantaan sagalee kennuudha kan inni geggeeffamu. Caamsaa 24 immoo sagalee kennuudhaaf immoo eeyyama kan itti argattu guyyaa boriirraa eegaleeti. Keessumattuu galmaa'uudhaani. Kanaafiyyuu lammiileen hundumtuu boriirraa eegaluudhaan dammaqinaan galmaa'uu akka qabanii fi kaardii sagaleedhaa of harkatti qabachuu akka qaban ashaaraa ijaarsa mootummaa waggoottan 5 dhufan Itoophiyaa geggeessu ijaaruudhaaf geggeeffamu keessatti qooda isaanii akka baatan kan akeekuu bu'uura kan ta'uudhas waan ta'eef guyyaa boriirraa eegaluudhaani lammiileen galmaa'uudhaan filannoo kanarrattis hirmaachuudhaa fi gumaacha gama isaanii akka baatan baasii isaan akka isaan baasan taasisu homaa'uu hin qabu, waraqaa eenyummaa qabaatanii jennaan gahaadha. Kanaafiyyuu buufata galmee yeroodhaaf hundaa'u naannawa isaaniitti argamuudhaan akka galmee geggeessan sanaafis immoo kaardii seera qabeessaa filannoo kana geggeessuudhaaf yookaas filannoo kana irratti hirmaachuudhaaf isaan barbaachisu harkatti qabatan. Nutis gamanumaatii kan nuti dhaabnu filannoo caamsaa 24tiif hundumtuu warraa eegalee qophii barbaachisaa akka ta'u akka taasisu hirmaannaan isaanii keessumattuu gabaa filannoo kanattis bobba'anii wanta yaadni isaanii itti amane wanta fedhii isaanii akka bitatan yookaas shamatatan keessumattuu gama yaadaatiin biyya koo na jijjiira, anaan na jijjiira, naannoon koo ni jijjiira kan jedhanii yaadanis immoo filachuudhaa fi gamanumaaf qopheessuun barbaachisaadha kan nuti jennu. Asirratti yoo golamne marii keenya haala yeroo irraa ni danda'a. Ayyee guddiseensi galateeffadha marii haala yeroo keenya irratti waan hirmaattee fi yeroo biraas sitti habaru jedha. Ayyee ulfaadhotellee. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya marii haala yeroo keenyaa keessumattuu filannoo marsaa 7ffaa sadarkaa biyyaalessaatti caamsaa 24 geggeeffamuudhaaf jiru irratti xiyyeeffachuudhaan guyyaa borii galmee filattootaa eegalamuuf jiruu fi dammaqinni uummataa maal fakkaataa maal ta'us qaba kan jedhu ulaagaalee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa baasee irratti hundaa'uudhaan mariin nuti geggeessine kana fakkaata. Waan faana taatanii daawwattaniif guddisnee isin galateeffannaa. Yeroo biraa qophii marii haala yeroo keenyaa kan birootiin kan walitti deebinu ta'a. Andabalataa Addasaan ture ogeeyyii istuudiyoo mara waliin ta'uudhaani yeroo gaarii.